Akkam jirtu sabskraayibarootaa fi barattoota Turushop dhaabbata Daminaa Teek. Viidiyoo keenya har'aatiin akkaataa weebsaayitii keenya kastamaayis itti goonu kan wal barsiisnu ta'a jechuudha. Yaa'u weebsaayitii tokko akkaataa itti kalaqnu kanaan dura viidiyoo kanaan duraatiin isinitti dabarsinee turre. Amma immoo erga kalaqnee booda akkamitti kastamaayis goonaa, peejii keenya immoo akkamitti edit goonaa kan jedhu kan ilaallu ta'a. Chaanaalii keenya kana subscribe gochuudhaan akkasumas laayikii fi komentii nutti roobsuudhaan gara koorsii keenyaatti haa seennu. Nu waliin tura. Akkam jirtu hirmaattota Turushop, hirmaattota Turushoppii akkasumas immoo dhaabbata Daminaa Teek jalatti dhaabbata Daminaa Teek jalatti hirmaattota Turushoppii akkasumas immoo hojii Turushoppii irratti kan waliin hojjetaa jiru akkam jirtu. Yaa'u hojii waliin hojjetaa jiru kana waan tokko tokko leenjisuu waan qabnuuf ammas gara kilaasii keenyaatti deebinee jechuudha. Yaa'u akka koorsiitti illeedha. Kilaas akka leenjiitti illee akka beekumsa qabnu waliif hiruu illee waan qabatuuf garasitti dhufneerra jechuudha. So warri YouTube irratti nu daawwattan immoo chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan akkasumas immoo chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan plus akkasumas laayikii fi yaada keessan immoo komentii keessa nuuf kaa'uudhaan koorsii kana nu waliin fudhachuu ni dandeettanii jechuudha. So gara koorsiin keenya har'aa yaa'u kanaan dura akkaataa barreeffama itti maxxansinu ilaallee jirra. Achi bilbilaan illee akkaataa barreeffama barreessuu dandeenyu akkaataa ammas immoo bilbila plus dabalata immoo bilbilaan alatti immoo kompiitaraan illee akkaataa ChatGPT fayyadamuudhaan ta'uu danda'a, AI fayyadamuudhaan weebsaayitii keenya irratti barreeffama qofa maxxansuudhaan baay'ee salphaadha, easyidha akkuma beektanii. Akkuma YouTube irratti akkuma Facebook irratti post gochuuti gaafa barataa deeman akkuma beektan jalqaba irratti Facebookiin wayitii dhufu Facebook irratti post gochuu miti friend request erguunu cimaa ture. Achi barataa dhufne amma Facebook akka feenetti itti taphataa jira. Amma immoo weebsaayitii dhuunfaa keenyaa pilaatfoormii WordPressiitiin uumannee achi monetize goonee monetizationii keenya immoo Googleedhaan approve goonee achi garee dhaabbata Daminaa Teek jalatti garee Turushoppii hiinee ijoollee waliin hojjetaa jira jechuudha. So yaa'u akka haaraa taanetti ganaadha, galmi keenya ganaadha, kaayyoon keenya ganaadha. Monetizationiin kun ji'a lama yookaan ji'a lama almost ji'a lama erga jalqabee Oktoobarii keessatti kan hojjechuu jalqabne amma Septeembariidha. So hojii kana keessa namoonni viidiyoo bantan viidiyoodhaan saaqachi aadan ayyee. So hojiin kun hojii baay'ee gaarii ta'edha. Yoo turtii barbaada, turtii keessatti ammas immoo barreeffama maxxansaa post gochaa deemuu barbaada. By the way kana qofaa miti, hojii kamiyyuu wayitii hojjetan irratti consistency qabaachuu qaba yookaan immoo xumaaninaa yookaan immoo irratti sabbaruu yookaan immoo afaan Oromootiin maal jedhama irratti consistentiidhaan hojjechuutu barbaachisaa jalqaba irratti. Ammuma ka'anii ammuma horuun hin jiru. Garuu wanni isaa immoo pilaatfoormiin kun immoo pilaatfoormii ajaa'ibaati. AdSense jechuun Google AdSense jechuun pilaatfoormii Google keessaa YouTubein kan irratti monetize ta'uudha. YouTubeidhaan
namni baay'ee horuu danda'ee jira. Websaayitiidhaanis akkasii fakkeenyallee hojii dhuunfaa kiyyaan hojjetaa ture waggaa lamaan sadan 2024 dura hojii hojjetaa turellee isinitti agarsiisa. Sun jechuunis haga yuuroo 5,000 ji'atti hojjechaa ture websaayitii tokkorraa jechuudha. Garuu websaayitiin sun monetaayiz ta'ee haga waggaa kan turedha. Guyyaa tokkotti ol ka'ee guyyaa tokkotti wanni guyyama ka'ee sanitti yuuroo 5,000 yuuroo 10,000 wanni hojjetamu hin jiru. Guyyaa ji'a jalqabaa irratti yuuroo 7 yuuroo 3 yuuroo jechaati kan deemaa ture. Ekspiriyansii dhuunfaa kiyyaa yoo isinitti hime waa'ee websaayitii kanaan wal qabatee jechuudha. 2000 fi akka faranjiitti jechuun 2016 irraa jalqabe hojii websaayitii kana jechuudha. Hojii websaayitii wayitii jalqabu monetaayizeeshinii karoorfadheetii miti. At least bu'aa wayii buusuudhaaf maaliif aksesii kanaan PDF afaan Oromoodhaa PDF illee adda addaa warri miyuutiin goone miyuut godha. Tamaam miyuut godhe. So hojii ka dhuunfaallee isinitti agarsiisa akka kanaan dura hojjetaa turellee hagam hojjetaa ture. Maaliif kana kan isinitti himuun hojiin kun qabatama ta'uu isaa isin agarsiisuudhaafi. So erga san isinitti agarsiisnee dhimma san irratti xiqqoo waan lamaan takka erga jennee booda achi yaa'u advaans godhaa jirra akkuma beeytan akkuma hubattan amma jalqaba irratti koorsiin amma YouTube irratti akka koorsii isinii kaahee jira YouTube kenna irratti. Playlistii akka koorsiidhaa isinii kaahee playlistii adda godhee jechuudha. So playlistii isinii kaahee saniin akka koorsiiti jalqaba login gochuurraa kaasee websaayitiin erga isinii uumame booda akkaataa login itti gootan irraa kaasee warri moobaayilii fayyadamtan akkaataa moobaayilii keessaniin barreeffama ChatGPTdhaan qopheessitanii akkaataa itti maxxansitan wanni keessan irratti isinii kaahee jira. Koorsii san keessatti daqiiqaa 30 koorsiin guutumatti haga amma sa'aatii viidiyoolee sa'aatii 4 jechuudha. Viidiyoo sa'aatii 4 sanniin sabriidhaan irra deddeebiidhaan ilaalanii guyyama tokkotti yoonni baramu hin jiru. Gan tartiibaan yoo deemamedha kan baramu jechuudha. Asitti rikkaddaa godhu tanaanillee dhiifama. Ashi so akkaataa hojiin kun itti hojjetamu tartiibaan laalaa deemne jechuudha. So kana jechuun maal inni amma advance gochaa jira jechuudha. Jalqaba irratti poostii maxxansuu qofa. Amma immoo karaan nuti itti deemnu immoo so amma immoo haalli nuti itti deemnu immoo maal inni websaayitii kenna har'a ka koorsiin nuti fudhannu maal inni websaayitii kenna customize akkaataa itti goonu akkaataa itti babbareechinu akkaataa haala nuti barbaannuun itti bareechinudha jechuudha. Warri haaraa taatanis taa'a dhaggeeffadhaa ilaalaa. Garuu viidiyoo yookaan immoo playlistii koorsii jedhee isinii gadhiisee gruupii irratti illee akkasumas immoo kaleessa garee guddicha daminaa ta'e irratti illee isinii gadhiise sanniin ilaalaa. Baay'ee koorsii kana bilisaan anatu humna kiyyaan kennaa jira. Koorsiin kun bilisaan kennamuu hin qabu jedhamaa ture. No, bilisaan kennuu qaba. Maaliif erga ijoolleen takka asitti galmooftee waliin hojjechuudhaaf dhufne practically waan ta'eef kama websaayitii isaanii bitatanii websaayitii isaanii irratti haa hojjetan yaada jedhuun anatu wanni kanaan dhufee jechuudha. Ashi erga hagana jedhe immoo mee ka'umsi kiyya maaliif waan akkanaa kana wal barsiisuun nu barbaachisee maaliif waan akkanaa kana waan beeynu wal barsiisuun nu barbaachisee ka jedhu isiniif lamaan takka waan yaada lamaan takka isiniif taa'e. Ani carraa barumsaa biyya alaa kanaan dura argadhee ture biyya Hindiitti jechuudha. So akkasumas immoo YouTube warra Hindiidhaa warra Paakistaanii kanneen hin laala. Warra Itoophiyaa keessa jiru ni miti kan xiqqeeffatu warra biyya alaa jiran warra international websaayitii gaafa hojjetan waan
waan onlaayinii waan ta'eef wanni onlaayinii kun immoo biyaans ol isin baasa. Wayitii ol isin baasa jechuun maal jechuudha? Warri viidiyoo ibsitan viidiyoo dhaamsa. Viidiyoo dhaamsa. So wayitii waan isaan irraa hubadhe tokko maal inni isaan waan takkitti yoo beekan har'a waa wayii yoo baree namni tokko yoo waa wayii bare waan san beeksisu malee hirrafu hin bulan wal beeksisaniiti. Sana gochuu sana gochuu isaaniitiin jechuudha. Fakkeenyaaf akka biyyaatti biyyaafillee of bira taranii biyyaafuu galii guddaa uumuu danda'anii jiran. Fakkeenyaaf waa'ee AdSense Google AdSense jettanii yoo YouTube keessatti search gootan viidiyoon afaan Oromoodhaan jiru baay'een jiru. Afaan Hindiitiin garuu viidiyoon ajaa'ibaa hedduutu jira baay'inaan. Maaliif akkas ta'e warri sun waan beekan kana namaaf dabarsanii beekumsa isaanii dabarsanii achi namni illee akka itti hojjetu kophaa isaanii Oromoo osoo hin taane amma namni tokko waa wayii yoo beeke har'a Mu'aaz ta'uu danda'a, Tamaam ta'uu danda'a, Nuuroo ta'uu danda'a, Nuuree ta'uu danda'a, Eeboo ta'uu danda'a, Fooziyaa ta'uu dandeetti. Waan isin beektan tokko namni biraa hin beeku. Beekumsa isin har'a beektan tokko wayitii weebsaayitii hojjettanis ta'e wayitii gootan namni biraa hin beeku. Kanaaf maal godhan isaanii iskiriinii kaddii fa'aa godhanii gadhiisan. Akka ajaa'ibatti wanni aan arge keessaa namni wayii weebsaayitiin isaa monitaayiz taatee achi weebsaayitiin isaa monitaayiz ta'ee akkaataa poostaa ergisiisu fa'aa viidiyoo hojjetantu jira. Doolaara lama naa hojjetee jiru weebsaayitiin kiyyafaa jedhanii akkaataa weebsaayitii monitaayiz itti godhan fa'aa hojjetan. Kana gochuun isaanii waan salphaa fakkaata. Waan baay'ee easy fakkaata. Nama amma fakkeenyaaf develop gaafa sirriitti wanni godhaa deemtan waan guddaa fakkaata. Haa ta'u malee nama kana hin beekneef waan guddaadha. Isin waan beektaniif waan xiqqaa isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha. So namni tokko YouTube ofii keessanii qabaadhaa isinillee hundi keessanuu jechuudha haga danda'ameen wayitii waa hojjettan wayitii waa barreessitan barreeffama akkaataa post itti gootan namni ilaaluu baate isinii gale. Amma an waggaa 3 ol I think Eeboon Jundiin si hordofaa ture naan jedhee ture dhiyooma dhaga'e jechuudha. Waggaa 3 guutuu waan hojjedhe YouTube irratti gadhiisaa ture. Wayitii gadhiisu jalqabarraa kaase YouTube kiyya irratti gara viidiyoo 140 wayiiti kan 170 wayiiti ka hojjedhe waggaa 2 keessatti jechuudha. Yeroo maraa waan haaraa argeessan waan 2 record godha. Tokko boryoo waan haaraa har'a arge kun boryoo na jalaa badee isinii galee irra deebi'ee waan record godhadhe san ilaala. Lammaffaa YouTube irratti illee fe'a. Namni 10 haa argu, namni 5 haa argu yoo irratti fayyadamee jechuudha. Achi karaa gara kanatti dhufnee jechuudha. So amma erga kana jennee booda erga kana jedhee mee viidiyoo kanaan dura waraabee irratti viidiyoo YouTube kiyya irratti jechuudha. Qabatama AdSense amma hojjetaa jirru Turushoppiidhaan haga hojjetaa jirru ni beeytanii baay'een keessa tokko yeroo 10 tokko yeroo 5 tokko yeroo 100 ka hojjetee jira yeroo 30 ka hojjetee jira. I think Eeboon yeroo 30 fa'aa hojjete Oktoobarii san keessa ji'a kana keessa nuu ka'a jedhee yaadeeyyuu gaafa wanni akkanaa nama mudataa waarningii dhufaa waarningii kana ofirraa kaasuudhaaf hojjetaa jirra. So qabatama amma keessa jirruun osoo hin taane qabatama hojiin kun dhugaa haga yuuroo 5,000 hojjechiisa kan jedhu mee riikaddima kanaan dura viidiyoo YouTube kanaan dura waraabeerraa isinitti garsiisa. CPC'n hagam haga ol ka'e RPM'n hagam haga ol ka'e turtii keessatti hagam kennallee hagam ol ka'uu haga akka danda'u yoo jabaannee hojjenne kan garsiisu akka ka'umsaatti achi gara kallattiidhaan gara wanni kennaatti seennaa jechuudha. So ergaa kana jedhee gara screen share haa godhu isiniif. Okay.
akkuma asirratti argitan guyyaa tokko keessatti estimated earningiin guyyaa tokko hanga yuuroo meeqaa jedha? Yuuroo 546. Asirratti mul'ataa misiritti? Isin mul'ataa mi? Okay. Akkuma asirratti argitan guyyaa tokko keessatti today so far jedha as biratti akka argartan kanatti guyyaa tokko keessatti yuuroo 546 hojjechuu danda'ee ture. Guyyaa kaleessa amma yesterday akka jedhamutti immoo yesterday kaleessa immoo yuuroo 1,200 torbaan tokko keessa yuuroo 1,360 akkasumas immoo this month yuuroo 1,800 gana jiini akkuma naannuma jiini seeneetti isinii galee kun jechuudha. So asirratti wayitii ilaallu fakkeenyaaf weebsaayitii gaafas weebsaayitiin waliin hojjetaa ture baay'ee ture akka ammaa kanatti baay'een ture ijoolleen gara 20 wayii turanii kana waliin hojjetan. Look page viewing gaafasii 740 page viewing gaafas weebsaayitii kennaa jechuudha. Gan page RPM'n kenna yuuroo 738 jechuudha. Isinii galeedhaan garana deemna. Yoo maal goone yoo jabaannee wal dhageenyee waan jiru sirritti waliin mari'annee yoo waliin ilaalleedha. Kana amma kun weebsaayitii abdiipress.com ka jedhudha. Weebsaayitii takkittiin. Weebsaayitii biraallee qaba. Weebsaayitii mahagji ka jedhu. Weebsaayitii mahagji saniinillee hanga baalaansii illee amma fakkeenyaaf as biratti yoo isin agarsiise fakkeenyaaf baalaansiin yuuroo 864 jetti. Isinii galeedhamti. So yuuroon amma ji'a kana yuuroo 5,000 ol nyaadhee ture ji'a kanarratti. Walumaa galatti ji'a tokko keessa haga yuuroo weebsaayitii tokkorraa hanga yuuroo 10,000 fa'aa seenaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma kallattiidhaan gara AdSense'itti seennee AdSensee kennatti jechuudha. Gaafas AdSensee kennatti seennee waan hojjetaa jirru haga hojjetaa jirru yoo ilaalle fakkeenyaaf kun amma weebsaayitii abdiipress jettu irratti yuuroo CPC'n kenna. CPC jechuun gatiin kilikii takkittiidha yuuroo 3 ol taateerti. RPM'n immoo page viewii 1,000 gaafa argannu yuuroo 898 page viewii 1,000 argataa ture jechuudha. So page viewing kun nama 400 ture. Nama 400 kana keessaa yuuroo 300 hojjechuu dandeenyee jirra jechuudha. Akkuma gubbaarratti argitan akkuma reefu gara gubbaarratti argitan jechuudha. So erga hagana jedhee kun akkuma as biratti argitan yuuroo 372 guyyaatti kan hojjechuu danda'eedha jechuudha asirraan. YouTube Hassan MHTube jettanii achi keessa yoo seentan akkaataa CPC'n itti guddifamu akkaataan barreeffama itti barreeffamu bargata akka ammaa kanaa miti amma baay'ee fooyyeera amma AI ta'ee jira. Gaafni nuti hojjennu harkaan ture harkaan irratti ta'ennee bulaati. Asiin gahuufi garuu gaafa ji'a guutuu saantima 3 gaafa hojjedhee qaba. Ji'a guutuu isinii gala. Waggaa irratti laffa'ee minimum haga ji'a 2 ji'a 3 sirritti irratti hidhameeti ka ol ka'ee jechuudha. Weebsaayitiin amma isin banattan weebsaayitiin amma isin bitatanii banattan kan waggaati kan waggaa tokkooti. Waggaa tokkoof isin tajaajila achi waggaa booda immoo wanni kafaltii irra deebitanii kafaltanii achiin booda akkasitti addafamaa jechuudha. So kana hojjechuudhaaf kana gochuudhaaf asiin gahuudhaaf wanni guddaan itti taphanne maal yoo jettan tokkoffaa namni illee gaafas akkuma isiniin jedhe nama 23 moo 24 ture ka waliin hojjennu ijoollee Hararii injirtii Harargeedha ijoolleen Direedoo Abdii mucaa jedhan tokko jira mucaa Harammayaa ta'ee ana waliin hojjetu Maahir ka jedhuun tokko jira ijoollee Harargee keessa ijoolleen Jimma baay'inaan Jimma ture ani ijoollee Jimmaa Ismaa'il fa'aa ijoollee tanniin waliin taa'eeti ka hojjetaa ture. Wayitii waliin hojjennu immoo wal dhagahiidhaan
Gaafa waan wayii amma wanni limdii tokko isinitti himu asirratti. Mucaa Ismaa'eel jedhaniin tokko gaafa waan wayii barsiisuun waan san fudhatee fakkeenyaaf poostii wayii barsiiseemi poostii 40 fa'aa 50 fa'aa godha. Achiin booda waan tokko itti ida'a. Waan san wayitii ida'uuf waan poosti godhee sanniin guutuu deemee wanni isaanii keessa seenee update godhee yookaan immoo akka haaraatti jechuudha edit godhee fakkeenyaaf waa'ee faayila itti fe'uu gaafa barsiisuun faayila PDF itti fe'uu gaafa barsiisuun poostii 40 kanaan dura barreessi hundarratti PDF fe'aa oolu. Isin galee edit gochuudhaan jechuudha. Edit gochuudhaan feature image akkasitti galfata keyphrase akkasitti galfataa deema. Akkasitti websaayitiin bareedaa deemaa jechuudha. Haala kanaan yuuroon akkanatti guddataa jechuudha. So warri YouTube irratti nu hordoftan subscribe gochuu, like gochuu, yaada keessan immoo komentii keessa nuuf kaahuu hin dagatinaa jenna jechuudha. So amma immoo kallattiidhaan gara akkaataa websaayitii keenya customize itti goonutti seennaa jechuudha. Customize gochuu jechuun bareechuu akkaataa websaayitii keenya bareechinutti seennaa jechuudha. Okay. Okay. Akka seensaatti hagana erga jennee booda mee amma kallattiidhaan gara koorsii har'aa jechuunis waa'ee websaayitii customize gochuutti ifama. Kallattiidhaan gara koorsii keenya har'aatti seenna jechuudha. Yoo wanniin mul'ate natti himtanii waa'ee customization irraa qaraan jechuudha. Okay. So websaayitiin amma customize gochuuf deemnu websaayitii dhaabbata keenyaa websaayitii Damina Technology jedhu kana customize goona. Customize gochuu jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf websaayitii already kanaan dura akkaataa build itti goonu barannee jirra. So websaayitii kana amma waan gubbaarratti wanniilee kanniin akkaataa taa'umsa loogoo kanniini akkasumas immoo headingii isaa barreeffamoota as bira jiran akkasumas immoo peejii keenya wayitii edit goonu immoo amma fakkeenyaaf suuraalee wayitii galchinu suuraaleen kunniin kennaa miti. So suuraalee kanniin akkaataa itti jijjiirruufaa kan itti ilaalluudha. Ammas jalarratti immoo fakkeenyaaf fuutarii isaa irratti bakka kanniin akkaataa nuti barbaannuun haala nuti barbaannuun akkaataa itti edit baay'ee salphaadha. Waan daqiiqaa 20 fi 30 jechuudha. Bloogii barreessuu dandeenyee jirra, faayila itti hidhuu dandeenyee jirra, YouTube itti hidhuu dandeenyee jirra jechuudha. So yeroo maraa fakkeenyaaf websaayitii keessan fakkeenyaaf amma websaayitii nama tokko haa yaamuti fakkeenyaaf websaayitiin Jundii Evo jedha evo.trishop.com jedha. Namaaf ka share amma kunillee amma fakkeenyaaf daminatech.com jedha akka fakkeenyaatti. So login gochuudhaaf gaafa WordPress irratti fe'amu login gochuudhaaf maal goona as bira deemnee bakka kana linkii bira deemneetiin yeroo maraa hiruu kan akkana hiruu akkana goone slash gooneetiin wp minus akkana hiruu goone admin jennaan jechuudha. Then wayitii akkana goonu gara admin page keenyaatti nu galcha. Then username keenyaa sitti naqannaa password keenyaa sitti erga naqannee booda then login goone jechuudha. So erga login goone booda kun dashboard keenyaa waan tokko kanaan dura waan dashboard keenyaa irratti sirreeffannu waan settingii sirreeffannu koorsii kanaan dura irratti waan laallee jirruuf kaayyoon keenya har'aa customize jechuudha. Wayitii login goonuudha nama accessii loginii qabu qofatu waan kana arguu danda'a jechuudha. Achi gara websaayitii keenyaatti ol dachaana. Websaayitii keenya bira wayitii ol dachaanu waan reefu hin jirre gubbaarratti as biratti nuuf fidee jira jechuudha. Fakkeenyaaf
customize ka jettu tun hin jirti as biratti. Inni biraa immoo ida'uun tun hin jirti new post page media ka jedhu kanneen jechuudha. Warri postii gochuu barbaadan yaa new postiidhaan akka ta'e kanaan dura wal barsiisnee jirra. Achi page kana immoo edit gochuu yoo barbaanne immoo edit page goone jechuudha. So kaayyoon koorsii kana kilaasiin kun customize waan ta'eef customize ka jettu tana ilaalla jechuudha. Customize ka jettu tana tuyina jechuudha. So customize kana wayitii tuqnu as biratti cinaa kanaan yaa'u customizationii warri laaptooppiidhaan fayyadamtan osoo gootanidha irra gaarii kan ta'u. Silkiidhaan heedariidha gootaniitti kun akka beekumsaatti isiniif haa ta'u achi galii Turshooppii irraa argattan yoo rabbi jedhe achi laaptooppii bareedaa wayii bitattanii booddeedhaaf illee beekumsa isinii ta'a laaptooppii bareedaa bitattanii haala saniin customize gochuu ni dandeettan jechuudha. Irra gaarii ka ta'u garuu warri wayitii customize goonu PCdhaan osoo customize gooneedha ka irra filatamuu jechuudha. Kun jechuun warri silkiidhaan qarshii hojjetaa jirtan waliin qarshii hojjetaa jirtan koorsiin kun isin hin ilaallatu jechuu miti baay'ee isin ilaallata. Beekumsaaf illee plus isinillee customize gochuu ni dandeettanii isin rakkisuu garuu danda'a. Beekumsaaf illee isin ilaallata achi irratti immoo lamaan maddanii yoo isin jalaa bade immoo anuu isinii sirreessaa jechuudha asirratti. So customizationii cinaa kanarratti wanni nuu fidu maalinni fakkeenyaaf wanni tiimiin nuti fayyadamaa turre Popular FXidha yookaan Astraa ka sooftaa kilasiidhaan waan fe'ameef websaayitiileen nuti isinii banne hundi isaanii yaa'u Popular FXidha ka fayyadamaa jiru. So as keessatti wanni customize godhamu gubbaarratti header, footer, template page fi pages ka jedhudha. Kun jechuun maal jechuudha? Header jechuun bakka kana jechuudha gubbaa isaa sammuu isaa irratti as bira naannoolee kanneen achi fuutariin immoo waan jala jiru websaayitii jalaa jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti wanni ta'uu danda'a akkaataa taa'umsa kana yoo amma bifa gurraacha kana gara suuraatti akkaataatti jijjiiradhu jechuudha. Templatein immoo haala taa'umsa websaayitii kennaati. Achi peejiin immoo peejiidhaan kan ilaalamu ta'a jechuudha. Practice yoo goon waliin ilaalla. Itti sun yaa globaalidha. Globaalii kana keessa immoo yaa kalarii bifa kalariiti. Waan as keessa wanni seentaniitu hin jiru. Ka isaayyuu ka wanni ta'eyyuu baay'ee bareedaadha. Kalarful ta'eeti kan nuu kenname jechuudha. As keessa wanni seenamuuf hin jiru. Toppogiraafiin illee sanuma. Sidebar jechuun immoo waan cinaatti fakkeenyaaf bloogii keessa yoo seenne cinaadhaan waan argaa jirru kana. Fakkeenyaaf cinaa bloogii keessatti as keessa recent post jedhee jira, recent comment jedhee jira as keessa waan nuti arginu jechuudha as keessatti. Sidebarii jechuun waan cinaarratti ka jirudha. Fakkeenyaaf as keessa sidebarii hin fayyadamne anis hin fayyadamne akkuma jirutti osoo taa'ee irra gaarii ka ta'u jechuudha. Irra guddaadhaan customizationii kana keessa kan ilaallu header, footerii fi templateidha kan ilaallu booddee irratti. Achi page layer jedha. Page layerii kana keessa yaa kalariidha. Kana keessa illee wanti seentaniif baay'ee barbaachisaa miti agas mara. Page layeriin isaayyuu baay'ee ofii isaatti template bareedaa waan nu kennuuf jechuudha. Achi site identityidha. Site identity jechuun fakkeenyaaf loogoo yoo qabaattan bakka loogoo itti galchitan. Amma fakkeenyaaf kun amma loogoo hin qabu, loogoo hin hojjennee fi gaafa loogoo hojjedhuuf as keessatti select loogoo godhee loogoo isaa asitti bakka itti galchuudha jechuudha. Akkana godhee loogoo isaa akkanatti galchaafi jechuudha. Sirreessee loogoo akka isaaf malutti haala bakka itti galchu. Loogoo maal jala maal keessaa loogoo gubbaarratti fakkeenyaaf wayitii akkana godhu daminaateekiin kun jijjiiramaa deemaa jechuudha bakki taa'umsa isaa jechuudha. So publish gochaa wayitii deemnu akkaataan taa'umsa isaa loogoon isaa ni jijjiirama site identity keessa. Meenuun immoo fakkeenyaaf namni tokko meenuu isaa keessa seenee meenuu jechuun kana home, service, about, contact, blog jedhe akka wannitti akka fakkeenyaatti as biratti isinitti mul'isuudhaaf silkiidhaan wayitii taa'u silkiidhaan wayitii mul'atu akkana dhufa. Achi silkiidhaan akkanatti mul'ata. Warri silkiidhaan fayyadamtan kana wayitii tuqu as bira jira meenuuleen kanneen bakka meenuu ittiin sirreeffadhuudha jechuudha. Meenuu haaraa illee yoo na barbaachise bakka meenuu itti wanni godhuudha jechuudha. Primary meenuu bakka itti godhuu yookaan immoo bakka itti sirreeffadhuudha jechuudha as keessa. Okay. Itti sun
wanni nu ilaallu widjetiidha. Wanni as keessa jiru widjetii jechuun waan cinaarra reefu waan wanniidhaan saayidibaariidhaan ka argine sanniini jechuudha. As keessatti waan saayidibaariidhaan argine sun jechuun fakkeenyaaf biloogii jalatti argitanii kun amma search jedha recent post jedha kun kanneen as biratti sirreessinaa jechuudha widjetii jalatti. Saayidibaarii keessa jira innis recent postidhaan. Isa keessatti illee beekumsa isiniif haa ta'u gaafa ofii keessanii akka ofii keessanii babbareechuu barbaadan haala saniin sirreessitanii jechuudha. Yaan sun yaa homepage settingiidha. Yaa homepage settingiin websaayitiin tokko bakka hoomii qaba. Yoo bakka bloogiin qabne immoo as biratti bloogii post page yookaan immoo bakka postiin itti taa'u as keessa ta'a. As keessa illee hin seentanii wanni sirreeffatanii hin jiru jechuudha. Akkuma isaatti ta'a jechuudha. Kun additional CSS'n warra koodingii baratee fi nu dhaallatu jechuudha. So amma kallattiidhaan heederii fi fuutarii haa sirreeffannu. Fakkeenyaaf amma home heederii kan argitanii as keessa. Home header jechuun bakka waan kana bakka transform business maalii ka jedhu kana barreeffama kana afaan feeneen ka itti sirreeffannu yookaan immoo even image illee bakka itti change gochuu gaafa barbaanne namoonni tokko image gubbaarra jiru naa jijjiiraa faa jedhaa turtanii warri marsaa tokkoffaadha. Kana jijjiiruudhaaf even amma warri silkiidhaan fayyadamtan akkana dhufa achi bakka kanatti haala kanatti home headerii irraa akkaataa itti sirreeffataniin deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf home headerii haa sirreeffannu home headerii websaayitii kanaa jechuudha. Home headerii kanarratti wayitii tuquu achi akka peejitti naa dhufa as keessatti. So as keessa wayitii naa dhufa akkuma argitan customizein as bira jira achi editiidhaan dhufa. Editiidhaan dhufa jechuudha page layeriidhaan jechuudha. As biratti gubbaarratti wayitii yeroo maraa wayitii as seenu mallattoo iskiriptoota akka jirti cinaa kanarratti buleedhaan kan dhuftu argitanii. So isii kanarratti tuqee fakkeenyaaf kana sirreessuu yoo barbaade isii kanarratti iskiriptoo kanarratti tuqee then as cinaa kanaan seetingii isaa keessatti ilaala. Backgroundii keessa yoo ta'e overlay keessa yoo ta'e jechuudha. So optionii keessa immoo suuraan kun eessa jira? Seetingii keessa osoo hin taane bakka option jettu jirti mul'atti na fakkaate. Yaa bakka option jettu kana keessa jirti. Optionii kana keessa suuraa kana jijjiiruu danda'a. Suuraa kanarratti fakkeenyaaf gubbaarratti istaayilii kalarii yoo gochuu barbaade maal godhaa? Isa kanarratti kalarii kanarra kaahee yookaan as bira kaahee garanatti akka aan fedhutti asirra kaahachuu ni danda'a jechuudha haala kanaan. To some extent wanni ta'a. Achi immeejii kana yoo jijjiiruu barbaade immoo kanarra tuqeetiin immeejii kana ka immeejii irra jaaladhuun ka irra gaarii naa ta'e jedhee filadhurra kaahadhaa jechuudha. Yoo barbaade kanarra kaahadhee akkana wayitii galchuun immeejichi reefuurra argitanii akkanatti jijjiiramaa jechuudha haala kanaan. Yoo lakkii sanuma naawuu yoo jedhu taate immoo asirra keessa seenee yoo fedhe immoo as keessaallee gabbuusuu danda'a. As keessa seenee then kanallee akkanatti yoo barbaade kanallee galchuu danda'a. Suuraa naa ta'e suuraa an jaaladhu wanni waliin kanaaf deemu bakka itti sirreeffadhuudha jechuudha kun. Kana kareefu isuma kan fakkaate. I think isa kana. Kanarra jira. So as keessatti maaltu jira? Attachment ka jedhu jira. Attachment jechuun fakkeenyaaf default irra jira. Fixed irra yoo kaahe fixidiin kun maal inni wayitii an socho'u suuraan hin socho'u akkanatti bakkuma san taa'ee barreeffamootatu akkanatti olii gadi deemaa jechuudha as keessatti. Achii kunniin akkuma jiran haa ta'a. Center jechuun yoo fedhe gara leeftitti gara cinaatti akka hiiku gochuu danda'a. Yoo fedhe gara raayitii yookaan immoo tooppii irra kaahuu danda'a. Yoo fedhe immoo kastamii irra kaahee gara suuraa kana akka fedhe ilaa argitanii akka fedhetti akkana naaf haa taa'u jedhee bakka itti customize itti godhuudha jechuudha. Customizationiin more of bareedina irratti. Bareedina websaayitii kiyyaa akka an fedhutti akka naaf taa'u irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Ergaa kana godhee booda achi as keessatti yaada websaayitii kiyyaa yoo kun amma fakkeenyaaf websaayitiin nama tokko akka inni barbaadutti fakkeenyaaf ani websaayitiin an barbaadu websaayitii seeraa ta'ee websaayitiin banamee isiniif kenname garuu websaayitii faayinaansiidha yookaan immoo websaayitii futboolii amma kaayyoon keessan barreeffama futboolii maxxansu yoo ta'e as keessa seentanii waa'ee websaayitii keessanii afaan oromoodhaan barreessuu dandeettanii afaan ingiliffaatiin barreessuu dandeettanii akkanatti
wanni gootanii jechuudha. As keessatti liinkii wayii jetti tun bulee wayii jechuudha. Wanni akkanaa yoo dhufte isiin tun maaliin isa kamirrattuu wayitii seentan waan iskiriptoo tana wayitii tuytan achi seetingii isaa keessa gara cinaatti wayitii deemtan liinkiitu as biraan isinii jirti batan jedhamti. Batanii tanarratti liinkii galchuufii danda'a. Fakkeenyaaf liinkii hidhuun waan gaariidha. Liinkii namaa walii hidhuun keessattuu poostii barreessitan keessatti liinkii poostii liinkii keessan liinkii amma fakkeenyaaf barattoota as keessa jiran keessa fakkeenyaaf weebsaayitii maliyaa irratti barreeffame wayii yookaan immoo weebsaayitii maliyaa iyyuu weebsaayitii barreeffama keessan erga barreessitanii booda weebsaayitii kana daawwadhaa jettanii liinkii walii hidhuuni weebsaayitii walii guddisuu keessatti illee wanni guddaa qabaa jechuudha. So wanni kana irratti liinkiin ani hidhu fakkeenyaaf weebsaayitii makeenna ta'a jechuudha kan Tirushoppii tirushoop.com jedhee tirushoop.com jedhee asitti hidhaa achi yoo fedhe open in new tab akka wayitii namni bakka kana tuqu taabii haaraatiin akkanan naa galchaa jechuudha. Itti aansuun scroll element waan jedhamu jira. Yoo fedhe enable irra kaaha achi namni gara gadii wayitii deemu scroll akka isaaf ta'u isaaf taasisaa jechuudha. Okay. Inni biraa as bira deemee inni dabalataa as bira ka barbaade as keessatti isii kana bifa isaa mute godhaa. Ifamu. So bakka wanni kanneen fakkeenyaaf as bira saayitii social media kennammoo akka as bira jiru immoo yoo jijjiiruu barbaanne isarratti tuqnee bakka setting jettu tan optionii irra osoo hin taane setting ka jedhu kana keessa achi social media keessa seenuudhaan fakkeenyaaf as keessatti liinkii Facebookii keessanii Facebookii keessan achi Twitterii nu dhufeemu Twitterii keessan achi as bira immoo kan fakkeenyaaf peentersii hin barbaanne so peentersii irraa yoo hin barbaachin eegsu godhaa achi linkdiiniin qabaa linkdiinii kennammoo as keessaan galchaa linkdiinii kennammoo as keessaan akkanatti galchaa jechuudha. Linkdiinii asiin galchaa achi yuutuubiin yoo na barbaachise immoo as bira deemee as keessa aayikanii yuutuubiidha asiin ilaala yuutuub jedhee aayikanii isii brand yuutuubii as keessa seenee achi liinkii yuutuubii kiyyaa akkanatti yuutuubii liinkii yuutuubii keessanii as biratti galchitanii jechuudha. Asiin akkanatti erga galchitaniin booda dhumarratti yoonni gootan maalinni update goonaa jechuudha. So namni yookaan Facebookii illee asirraallee gara Facebookitti deemuu danda'a. Gara wanniitti illee deemuu danda'a. Foo amma wanni update goone maal yoo jenne gara duubaa kana yoo deebi'ee gara websaayitii kennaatti yoo laalle amma namni yoo kana tuqe eessa isa geessa gara Facebookitti isa geessi jechuudha. Yoo as birallee kana tuqe fakkeenyaaf yuutuubii kana yoo tuqe garamitti isa geessa gara yuutuubitti isa geessa jechuudha. Okay, as biratti waan dogoggoree qaba. Open in new tab hin goone reefu akkuma reefu isin hin jedhetti. Okay, mute godha ijoollee. So update gochaa okay. So akkuma reefu isin hin jedhe headarii kana gaafa update goonu as biratti Facebookii ta'een kanneen yoo update gochuu barbaanne isii tana bakkuma scriptoo qofa tuquudha. Tuyitanii achi fakkeenyaaf yuutuubii kana bira deemee liinkii yuutuubii kiyyaa sitti galfachuudha. Achi open new tab yoo jedheen websaayitiin kun ta'a Facebookichi yuutuubichi akka haaraatti banamaa bakka taabii haaraadhaan banamaa jechuudha. As bira deemee ammas bakka seetingii fakkaattu isii tana ka fakkaattu tuqee achi open in new window yookaan immoo open in new tab weetii jedhuun taabii haaraadhaan banaa jechuudha. Tanallee as bira deemee open in new tab weetii jedhuun akkanatti banama. Facebookiin illee akkasuma jechuudha. So erga akkas godhee booda dhumarratti update godha. Ammas barreeffama kennammoo sirreeffachuu yoo barbaanne ifama. Barreeffama kennammoo yoo sirreeffachuu barbaanne bakkuma barreeffamaa keessa galchinee as keessatti waan an barreessuu barbaadu as keessatti galchinaa jechuudha. Ashamaa jedhee fakkeenyaaf ashamaa kuni jedhee kun asitti waan yaada keessan yoo feetan kanallee irraa kaastanii barreeffama keessan isin galchuu dandeettan. Kun headarii home headarii keessan haala kanaan update godhatanii jechuudha as keessatti yookaan immoo cinaa kanaan bakka kanatti wanni gootanii jechuudha.
kana fakkaata wanni customizationiin yookaan immoo haala image gubbaarra isinii jiru kan itti edit godhattanii jechuudha. Okay, erga customizationii immoo hagana erga baranne booda yeroo maraa itti gootan update gochuu hin dagatinaati. Achiin booda immoo customizationiin itti aanu kamaaliiti fuutarii. Fuutar jechuun immoo lafa hudduu lafarra waan jiru jalarra waan jiru argitanii bakka kana. Bakka kanarratti fakkeenyaaf bifa gurraacha kana filatee isin galee bifa gurraacha kana bakka filatee kanatti yoo barbaade an image irra kaa'uu danda'a. Mallattoo gubbaarra ka jirtu mallattoo scriptoo kana tuqeetiin achi option ka jettu kana tuqee achi as keessa color ka jedhu kana dhiisee bakka image ka jedhu kan amma as keessatti color jedha gradient jedha. Gradient jechuun bifa ta'e haala kanaan ka ta'udha. Image irra yoo kaa'e immoo suuraan naa dhufa. Suuraa as keessaa yoo barbaade suura naa ta'u tokko asiin filadhee akkanatti galchaa jechuudha. Itti galchu akkana haala kanaan naa dhufa jechuudha. Garuu yaa'u kanaaf kalarii masaniin naa wayya. Kalarii masantu inni kaaheetu irra gaariidhaanaaf akka wanni kiyyaatti. Plus immoo bakka kun immoo yaa'u maqaa websaayitii keessanii copyrightii keessan kan isinii kaahudha. Inni akkuma jirutti keettan jechuudha. Lammaffaa as biratti liinkii yoo barbaaddan liinkii adda addaa asirratti fe'uu yoo barbaaddan as keessatti kaahuu ni dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf helpful link bakka jedhu kana keessa fakkeenyaaf as keessa deemee web development ka jettu tana bakka scriptoo matana tuqeetiin achi settingii bira deema. Asiin wayitiitu hiixan cinaa kanaan hojjettan yookaan optionii keessa yookaan settingii keessa web development ka jedhu kana fakkeenyaaf maqaa websaayitii kennaa asitti galchaa TrueShop marketplace jedhee haala kanaan galchaa achi liinkii TrueShop kennaa asitti galchifadhaa jechuudha. Liinkii kenna liinkii websaayitii walii hidhuun as biratti illee dhufti liinkii walii hidhuun akkanatti dhufti jechuudha. Okay, as bira deemee achi TrueShop.com asiin akkana galchaa dan akkana godheetiin open new tab godhaani achi akkana. Achi as biratti immoo e-commerce solution ka jedhu kana yoo barbaade immoo loerasan.org jedhan. Loerasan image film akkanatti waa erga galchee booda as biratti illee ammallee liinkii websaayitii sanii as keessatti akkanatti haala kanaan galchaa jechuudha. loerasan.org jedhee akkanatti achi as bira settingii tana tuqee erga liinkii galchee booda open new tab jedhaan jechuudha. Asiin jechuudha. Haala kanaan akkanatti kunoo as biratti naa jijjiiraa jira jechuudha. E-learningii bakka jedhu kanarratti illee liinkii e-learningii kiyyaa galchu e-learning platformii kenna. Then https e-learning dhiifama liinkii fidee dhufu e-learning damina e-learning jedhee search godhee damina e-learning kunoo hin baatisiinu. Jala gubbaarra jirti isiinu kunooti damina e-learning yoo jedhee gubbaarra jirti. Dan liinkii matana fuudhee asii koppii kaasee garas keessaa jechuudha. Achi biratti asitti bakka fuutarii keessa jalatti galchuudhaaf waan ta'eef as biratti koppii godhee asitti galchaa jechuudha akkanatti. Haala kanaan wanni kenna sirreeffannee achi dhumarratti yeroo maraa update goone jechuudha. Wanni amma baranne maalinni suuraa imeejii heedarii irra jiruu fi akkaataa imeejii gubbaarra jiru sirreeffa jiru. Inni dabalataa inni as biraa inni biraa ammallee tana haa cufuuti tana cufeetiin yeroo maraa update gooneetti ka cufnu amma update gochuu keessan ka beeytan kun amma TrueShoppiin asiin dhufeera loerasan godheera argitan e-learningii asiin kaaheera jechuudha. Inni biraa immoo ammas customizationii kana keessatti hoompeejiidha akka customize goone jechuudha. Itti aansuun peejota yoo feene fakkeenyaaf ka bloogii yoo barbaanne peejii kenna bloogii irra suuraa jiru jijjiiruu barbaanne as bira deemnee asitti bakka kanatti customize goonaa jechuudha yeroo maraa. Bakka akkaataa taa'umsa wanni kenna optionii keessa settingii keessa seenaa primary. Okay, kanaa miti dhiifamu. Okay, block template keessa. Haala kanaan as keessatti waan sirreeffattan scriptoodhaan isinii dhufuu qaba yeroo maraa. Yoo scriptoon isinii dhufne waan biraa waan ta'eef templateidhaan wal qabatee dhiyaatu kunillee amma templateidhaan wal qabatee dhufa. Then template jechuun yoo fedhe centerii akka naa taa'u customize isaa isin bakka customize bakka wanni walumaa galatti
websaayitii kiyya bareechuu websaayitii keessan akka fedhii keessanitti jijjiiruudhaan waan wal qabatudha jechuudha. Gama kanaan asirratti wanni hubachuu qabdanii jechuudha. So wanni kenna koorsiin customizationii kana fakkaata. Itti aansuun kadhumaa websaayitii kenna immoo edit homepage isaa edit immoo akkamitti goona. Amma customizationii keessaa baanee yaa customizationii keessaa wayitii baanu akkuma reefu san amma kana akkuma isima linkii matana back gochuudha garanatti back godhee interweetii godhuun gara homepage itti nageessiti. Then edit page ka jettu tan wayitii tuqu amma reefu customize ka godheen alatti wanni akkana wayitii sinit dhufu yaa x gootanii edit with page layer gootan edit with page layer kanarratti kallattiidhaan edit hin gootan page layeriidhaan edit gootan kanarratti yoo gootan walii hin bareedu jechuudha. So as keessa deemee fakkeenyaaf suuraa as keessa jiran keessaa suuraalee kanniin jijjiiruu yoo na barbaachise suuraalee kanniin haala kanaan as bira deemee suuraalee akkanatti jijjiiraa jechuudha. Suuraalee asiin jijjiiraa jechuudha. Kana galchee then achii maqaallee immoo jalatti bakkuma maqaa san bira deemee maqaa isaa asiin ka jedhe kana cinaa kanaan deemee then okay then akkana godheetiin then achii as keessatti liinkii yoo barbaachise liinkiillee bakka galchuu dandeettanidha jechuudha. Kanallee asiinillee suuraa kanallee akkanatti jijjiiru bakka itti edit goonee achii suuraa tokko yoo isin jibbisiise bakka itti jijjiirtanii jechuudha. Kun bootaan kun kanallee akkana galchaa then haala kanaan yaa edit godhaa deemaa jechuudha. So as birattillee kanallee as bira deemee kanas akkanatti edit godhaa jechuudha. Edit erga gootaniin booda as keessa kanas then kanas haala kanaan erga galchee booda akkanatti erga wanni godhee booda okay so akka wal qixxaatuuf suuraa wal qixxaa sana ilaalu okay almost wal qixxaa waan ta'aniif akkana galchaafi jechuudha. Then okay kamareefu sannaa wayya yaa wal qixxeessuu irratti illee jira bootaan isaa diteelii akka isin jalaan taanee fi as biratti maqaa akkanatti jijjiire jechuudha. Asiin arsoo CEO asiin immoo san image mentioned meeshaan akkana godhee achi haala kanaan suuraalee jijjiiran akka fedhetti akka an barbaadutti jijjiirachuu kaa'achuu danda'a. Dhumarratti garuu maal gochuu qabaa? Update gochuu qabaa jechuudha. So hoomii kenna edit gooneerraa achi kan immoo erga update gootanii booda jechuudha. Isiisanniin kana wanni kanniin as bira deemee back godhee akkanatti back godhee so akkanatti enter godhaa jechuudha as biraan. Then akkanatti wayii enter godhu garan na fidaa service page illee yoo jiraate service page keessanillee kanarratti edit akka haala kanaan haaluma reefu isiniin jedheen edit gootanii about illee akkasitti edit gootan. Kun jechuun beekumsaati isinif barsiise malee dirqamaa miti. Dirqamni guddaan barreeffama baay'isanii maxxansuudha jechuudha. Dirqamni guddaan akkaataa koorsii kanaan dura barannee irratti websaayitii keenyarratti barreeffama baay'inaan maxxansuudha jechuudha. Asirratti wanni hubachuu qabdan maaliif barreeffama haguma maxxansineen walii keenya guddisnaa ka jedhudha jechuudha. So yaa websaayitiin akkaataa customizationii kilaasiin akkaataa customizationii baranne kun asirratti kan raawwatamu ta'a. Warri YouTube irratti nu hordoftan chaanaalii keenya ammas subscribe gochuudhaan laayikii fi koomentiidhaan yaada keessanii koomentiidhaan kennuudhaan nu wajjin turuu keessaniif galatoomaa jenna. Barattoonni keenyaa fi hirmaattonni warra turshooppii immoo waggaa kana keessa jechuudha hanga yuuroo 5,000 waliin tokkoon keessanii jechuudha hanga yuuroo 1,000 nama hojjetu rabbiin nu haa taasisuu hunda kennaayyuu jechuudha. Baay'ee beekumsaanis galiidhaanis nama horuu nu haa taasisu rabbi akkas jedhee viidiyoo keenyaa asirratti kan raawwannu ta'a. Guddaa galatooma waan waliin turtaniif.